Tole. Kabajamtoota uummattoota biyya Itoophiyaa, kabajamtoota sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa, uummattoota Itoophiyaa, ilmaan Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtan baga gammaddan, baga gammanne. Haala deeggarsa Dr. Abiyyiif guyyoota sadan darban kana itti ta'ee dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoo aantummaa Dr. Abiyyiif qabu, aantummaa hoogantoota Oromoo fi biyya Itoophiyaa tanaaf qabu ifaan ifatti guyyoota sadan darban kana beeksisanii, dubbatanii, dhaadatanii agarsiisaniiru. Kanaaf geggeessitoota paartii badhaadhinaa Oromiyaa akkasumas qindeessitoota koree kanaa osoo hin galateeffatin biran darbu. Kana yoon jedhu ilaalcha mootummaa Dr. Abiyyiif qabu uummanni Oromoo kan jedhamaanii ture ol gochaan agarsiisaa jiraachuu eenyumaafuu ragaa ta'a kuni. Ammas biyya kana ceesisuu fi hooganuu uummata kana, uummata Oromoo bal'aa kana sabaaf sablammii waliin walitti qabee ceesisuuf Dr. Abiyyi filannoo calqabaa yookaan immoo filannoo dhumaa hin taane filannoo keenya addaati. Kana yoon jedhu waa malee miti. Yeroo ammaa kanatti yookaan immoo jaarraa 21ffaa keessa akkuma biyyoota ollaawwan keenyaa kan akka Liibiyaa, Yemen fi fakkeenya jarree kan lamaan yoo fudhannee Sudaan dabalatee biyyoota mootummaa albaa ta'anii gandaaf gosaan wal qoodanii har'a ilmaan hiyyeessaa itti dararamaa jiran keessaa addunyaarraa jarreen kun fakkeenya ta'u jedheen amana. Kanaaf adeemsa fi akkaataa muummichi ministeera Dr. Abiyyi itti biyya kana hooganaa jiru uummata Itoophiyaaf qoricha michiiti. Yookaan immoo Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti hooganaa cimaa argachuu ishee guyyaa sadan darban kanatti uummanni Oromoo ba'ee kana sabaa fi sablammoota biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti argamaniif haala gaarii ta'een ergaa isaanii dabarsaniiru. Kanaaf saba bal'aa kanaan guddaa galatoomaa jennaan. Oromummaan kabajaadha. Oromummaan yookaan Oromoo ta'uun biyya ta'uudha. Kanaaf adeemsi hoogantoota keenya yeroo ammaa itti jiran uummata ta'uu fi biyya ta'uu isaanii eenyumtuu irra darbuu kan hin qabnedha yookaan immoo ilaalcha kana hubatee ammallee borullee iftaanillee hoogantoota kana haala seera qabeessa ta'een
kabajaa kennee fi adeemsi isaanii gara fuulduraatitti maal akka fakkaatu isinitti himu.